Ayee harka fuune kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii jaalalaa maatii kaasuu shoo akkam jirtu fayyaa keessanii nutis nagaa turre isinis baga nagaa fayyaa taatanii yeroo sa'a kanaan nagaadhaan eeddan isiniin jira akkam jirtu yooyaa jenne egaa baga nagaan dhuftanii baga nagaan mana keenya nagaan seentan isiniin jenna akkam ganamni maal fakkaata nu bira bareedudha baga guyyaa sanbata diqqaallee nagaadhaan geessan hundi keessan isiniin jecha akkasuma immoo warroota biyya keessa jirtaniifis biyya alaa jirtaniifis nageenyi keenya bakka jirtanii fi lafa jirtanitti gaarreenii fi laggeen jiru hunda qaxxaamuree isin bira ga'u isiniin jecha akkam jirtu nutis jirra gaa akkuma nu laaltan kana qaqallina keenya malee nagaa jirra Itoophiyaan waan jettu yaa warri biyya keessa jirtan yaada qaqallachuu keenya malee akka nagaa ta'an hin beektu warroonni biyya keessa jirtan biyya keessa hin jirre immoo yaa waaqa tokko Ruuzii qamadii adii kana waan nyaataniif xiqqoo nurraa liyyiti jettu wal caalachuu barbaadeetiin kanaaf mee sababa san sababeeffachuudhaan har'a bal'atu irratti biraankii hojjechuun barbaada. Maaliif san dura garuu ijaaf qalbiidhaan hambisaa isiniin jedha maaliif baay'ee fagaadheera viidiyoo irraa baluudhumatu hojjechaa jira natti fakkaata viidiyoo dogoggoruu baadhee dhiifama baay'eenis akkuma dursa isin jechuu yaale nan kumatina natti mufatina yaa fifiini akkuma quraanii ganama bararee galgala gara manaatti galu sun goojjotanatu nama walitti qaba waan ta'eef kanaaf bararaa walittuma galgala manuma tokkotti galgala ol garra jireenya kana waan ta'eef kanaaf ijaaf qalbiidhaan hambisaa noofalchaallee isin jecha baduu kooti fi kanaaf jira warroonni nagaggaafattanis jirtu kanaaf guddaa galatoomaa nagaafachuu keessanis akkasuma viidiyoo keenya share complete nu godhu keessaniif guddaa galatoomaa horaa bulaa deebanaa isiniin jecha har'a baluu irratti viidiyoo baay'ee isin uffisiisu danda'ani waan gabaabduu wayii baluu irratti viidiyoo hojjechuu barbaada akka carraa taate isheen daamareef shaaworii seesiftee hoosisaa irra jirti ani immoo bilbila fudhadhee tanan sagalee koo akkuma argitan kana bultuusidhaan ragaa godhee haasaa jira. Kanaaf ishiin gaadhaan keenya garagara waan ta'eef ani iddoodhuma isin beektanan jira. Iddoodhuma yeroo baay'ee baay'ee alatti baanaan hojjennu al takka yoo haalli nu mijaa'ichaa baanaa manuma keenya keessatti hojjechaa jirra viidiyoo kanas. Kanaaf akka carraa ta'ee namoonni gara keessatti illee iddoo masnaanyaa wayii deemtanii nutti agarsiistanii warroonni jettanillee hin jirtu. Isinitti agarsiifnaa birraan deegaan qabu jedha Oromoon ni tire. Kanaaf fuuldurri birraadha waan ta'eef isinitti agarsiifnaa iddoo isin barbaadan jechuu barbaadanii kanaaf baluu irratti viidiyoo gabaabduu wayii hojjechuu barbaada. Fakkeenyaaf amma isin warroonni shamarranis ta'e warroonni dhiiroos warri biyya alaa jirtanii haalli illee mijaa'uu baatu namni fuulli namaa jijjiirama nafti namaa isin dabala. Kanaaf baluun xiqqoo hanga biyya ormaati irraa dhufte san hoosisas taatu waa wayiin jechuu ni barbaada. Maal taatee huqqattee jirta maalii jedhee tanan fuulatti bada. Bakka yoo isin kasin barbaachifne ta'e yookaan baay'ee deemi yookaan waan biraa jechuu dandeetti ishiin ani immoo biraan irratti hojjechuu barbaada maaliif nan jaalladha garuu biraan bashirratti hojjechuu barbaade tananii kanaaf maal taatee huqqattee jedhanii isin immoo iyyuu akka isheen harkaan dallanne adaraa keessa naa sossobaa isinii jecha anis nan sossobadha baay'een jalaadhata karaanii yoo isheen immoo dallaltee garmalee kan taate biraankiidha waan ta'eef beekamaadha kanaaf Ukata batis kan kaafatu abbuma miire kanaaf isin jira dhifa manaa godhaa isin jechuun jaaladha biraan xiqqishuu wayiiti waan nama ittiin bohaartan jechuu barbaadetiin kanaaf viidiyoo illee baay'ee isinitti nuffisuu baluun isoo dhufte immoo kana caalaa yaada daddabaluu dandeechi waan ta'eef kanaaf ammaaf viidiyoo kee cufadhee tanan baluu yaamaa garuma baluutti isin dabarsaa jechuu barbaade tananii Aye, kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya baluun dhufaa jirti. Sirraatti. Veega. Ada shurrubba maala kan harkatti taatee warqiin gammaati kan harkatti raawwatanii warqiin miti warqii daali. Warqii kiyya kaafuu Nanda. maal na yaamtere? Ani. Kataman deemuudha. Arabaki.
Asnaanyam. Deem bakka maal rakkoon jira. Mucaa qabi. Rakkoon jira maalta irra fayyadamu. Adeemu reefa. Garaa qufee mi? Garaa qufee rafa maal taate? Mana yaamte. Viidiyoo hojjechiisa. Viidiyoo tokko yoo jaldeeti. Kafanuma kanaan bijamaa mana yaamtaare. Maal? Gubbaa uffata miti barreeffama kan laallamu keessa namaa jiru. Ani mataan keechaa raaba. Maan sirbu barbaada? Sirbi kasee kanaa kan sirbuu barbaadu. Sirbitu mootummaa waaqayyoo naaf tuudhaa. Faarfachuu barbaada. Faarfachuu. Riwaannis. Kanaaf amma mee Anaara. viidiyoo gabaabduu yoo jennee mee nageenya gaafatu. Kan maali ture viidiyoon? Lakki nageenya waaqayyoo gaafatu. Hiriyoota kee. Jirra jirtu. Maatii kaasushoo nageenya waaqa gaafatu. Maatii kaasushoo maatii wal'axushoo. Jirra jirtu maatii keenya akkam jirtanii nuti nagaadha galata waaqaa. Sinoo akkam nuuf jirtan naguma jirtanii jiru sin biratti maal fakkaatti nu biratti hundu bareeda. Galani waaqafaa ta'uu naguma keenya jirra. Egaa anaan eegisuma hundoo argina. Akkuma beekamu kaasuu ammalee anaan gisee hundoo argina wajjin oolla waan ta'eef. Innaa sin akkam jirtanii naguma keessanii nagaan keenya akka jirtan sin akka qabu sin jenna. Ala kaasuu egaa waa viidiyoo hin beeku kaasutu kottu viidiyoo ani hin beekne viidiyoo garuu waan argee fuuldura taa'ee jira viidiyoon. Yaani immoo daa'ima kootiin jira. Mee maal akka ta'e kaatu kaasutti sin dabarsina kallattumaani wajjin tura. Maali ree? Haala nama keegaan tura yaadani. Maali haalli kiyya? Iban? Haala jechuun maal taate galu? Inni uqqattee. Isa viidiyoo irratti na yaadnu kamaraa fuulduratti na jettaare? Maal waan gaafate maal? Viidiyoo hojjeteera maal hojjechuu barbaaddeef viidiyoo? Viidiyoo. Lakkeen viidiyoo illee hojjechuu barbaanne hin jedhee toon gaafsii gaafachuu barbaade. Maa wanti ta'e kamera? Nyaanchi barakkoon qabu maal garuu maal taate uqqattee moo furdatteetti? Uqqattee? Kana caala sila simint giddi egaa simint giddi maali jedhanii simint quxurii simint giddi. Simint giddi maali? Anaa akkanaa wayin beeku simint giddi. Simint quxurii taate? Simint quxurii egaa. Ayi gargar mana. Rakkoon qabu kaa uffannee maal rakkoo Salaan qaba? nyaataa hin dandeenye. Namni nyaata ogeef furdata? Ani si jammar jechuudha. Kan wanna viidiyoo duratti illee asoomu miti. Rakkoo qabu maal kaameraa fuulduratti asoomu? Wanna furdina? Wanna mana keenya? Ani furdina jechuudha. Durumaa kiyyaa akka namni jammaru kanas hin jammaru dafee qaamni kiyya akka namni huqqatu kanas dafee huqqabu qaamni kiyya amala isaa tokko amala tokko qaba. Kaniin tapha garaagaraa qaba. Keetuu garaagara qaba. Ani furdadus hin huqqadus jechuudha akka nyaattee dhiisee wanni amala akkasii sadi qaba. Amma garuu akkanatti of ilaaluun sirriitti quxuruu yaafiin jira. Bakka maal godha furdina maal goota si jammar? Akka furdina barbaadda? Maal goota dirrisi malee rafamoota? Naamte maali ari kana fooni maalitti beeka foon booyyee si jedha. Nyaataalee jechuudha. Foon booyyee. Maa afaan qaqqabattare sila maa afaan keessaa qabdama? Beekamaa hin qabu. Hayi maa fuuqqattee dhaatama gabaa waan ta'eef kan gaafsi qabatu maa fuuqqattee siin jechuu barbaade kana ni qottee jechuu barbaade. Oge ani egaa furdoo jechuu barbaadde? Ani tokkoffaa hin beekta maal daa'imman hoosisaa deebisee akka garaan madaanis akkasii kana malee loon biraatti illee qe'ee natti fakkaatu kan ingirii yoo qe'ee moo furdasuun hin danda'amu jiggeraa luftaadha. Mamaree akkanumas gaafachuu barbaade inni qottee waan qottee fi gaaffiin isa taa'ametti agarsiisa baay'ee anis gaafa dhagee tanaan. Maal irraa siit ta'e? Waan qottee kanuma. Dhugoo taa'e?
ishee ani uqqatte kan biraafuu barbaadde kan biraafuu barbaadde garumaan jette garaan jenna maali afaan keessa maal qabda Lama kau lagi. Ayah jechuun maal uqqattee gaafii gaafachuu barbaade. bakka uqqatte ishee awoo uqqatte Maal uqqatteeti? lola Mirga qabu si gaafachuu. hin qabde Maal? lafa kiyyanas nurra qabalee si qabda Akkamitti mirga lagaa dana fayyadama? maa takkan irraa qabda Keeti bar. kiyya kaayee kiyya Keeti maal uqqattee? Maal uqqatte? bakka uqqatte Maal uqqattee dhabe? Hin gaafadhaa miti. ayyee Nati. Maal uqqattee dhaban? Gaafii deebii naa deebisi. kee Gumattaay video amma kan tabaaf bante Taphaa maaliif dhugaan si taasaa dha? Isa dhugaati. bakka Maal uqqattee? nagaa oh my god Silaa sii bitaan sii qopheesse waan. bakka uqqatte ishii maal goota maal fidda ishii maal gooyetta ishii maal gooyetta akka kiiloo meeqa ta'u dhibba bakka kanatti adeemu barbaadde gaafa san immoo furdattee wayyoo narraa baasa akkasi Maaliif baatama? jamare warra irra jechuudha yoo furdatte makara yoo qallatte akkami jiraanna akka amma jiru kanatti mee maatii keenya dhugaa viidiyoo kun yookiin gadi fama yookiin ni famu ta'a mee murteessaa kana caalaa maal godha saafaranjiin ta'a otiyoo ittiin as soorani maal godha hin gaawaqqaa kanuma bareedeen bakka kan caalaa maal godha viidiyoo kana yaamta dura Nagattee maal haasatan? miti kaa Nagattee maaliif deemtaa? viidiyoo jajjarraa Viidiyoo jechaadhaan maal nagattee deemtaa? Amma ilaaltee mufattee? Mufatiin ani kana kanaan barbaada. Furdaa gundaa san hin barbaadu. furdaa gundaa Kabajamtoota jaallatamtoota keenyatti meetan jira. Biraankiidha beektaa? Prankia Biraanki si barbaada. video kana gadi sedai Gadi sifee. Biraanki si godhee kanaaf kabajamtoota ni jaalatamtoonni keenya. Prankia makana maalidha Shaakal dhiiran bisaanii. Shaakal dhiiran bisaanii. Kabajamtoota keenya baluun nagattee kaattee gara daa'imuu kaattee duraani gara kiyya kaattee amma erga daa'ima argattee argatanii garas kaachaa jirti. Kanaaf biraanki nama baay'ee. amala keessa gargaarsaa kan hin Amansiiseera ifama jaaqal dhiiran oomishas ni jenna. Kanaaf yeroo baay'ee walagarree viidiyoo baluu wajjin hojjennee hin beeknu. Kanaaf jaaqal dhiiran oomishas ni jenna. Maatii keenya maatii jaalalaa warroonni sheer koompiiliitiin godhaa jirtan guddaa rabbii gaditti dachee walitti galatoomaa isin hin jenna. Dhugaa baay'ee galatooma baay'ee tokko dhugaa galatoomaa isin hin jira isin galateeffanna. Kanaaf immoo guyyaa biraa mucaa keenyas kan isin maqaan uumuu gaaftanii fi warroonni maqaan nu baaftaniif illee galatoomaa isin hin jecha. Guyyaa wayii immoo Waaqayyo jedhee isa wajjin nama sadiin isiniif deebina. Hamma sanittuu viidiyoo isinitti nuuf himnu. Maaliif akkasuma immoo viidiyoo keenyas sheer koompiiliit gootanii nama wal qixxeessuu keessaniif guddaa galatoomaa isin hin jedhan jecha isin hin jedhu qabu. subscribe illee nu godha Galataan alatti wanti biraan jiru rabbillee kan jaalatusuma. Kanaaf warroonni biyya keessa jirtanis warroonni biyya alaa jirtanis guddaa galatooma keessayyuu ijoolleen hiriyoonni baluu warroonni biyya alaa jirtan baay'ee tokko galatooma isin jecha ulfaadha. Akkasuma immoo warroonni galuuf yaaddanii jirtanis nagaan Waaqayyoo gara biyya teechanii biyya lalistuu Itoophiyaatti nagaa isin adeemsu isin jecha. Wal taanee tokko taanee biyya keenya utunnee gara fuulduraatti hin guddisna. Kanaaf harka fuunee harka bal'ifnee warri nagaan gara biyya keessanii nagaan akka galtan nagaan illee moo sunillee akka siman biyyi keessanis nagaan akka simatu abdii Waaqayyo irraa illee lafa irraa illee qabna.
sinan jaaladha gama kootiin baluu waan isin jettee goolabdu ishiitu beeka gama kootiin anis gama kootiin sinan jala viidiyoo isinitti dheeressinu kanaaf egaa viidiyoo keenya subscribe share like keenya godhaa hiriyoota keessan biraan nu gahaa isinin jenna kanaaf ciao sin jaalanna bye bye nagaa nuuf ta'a